Takkaaliif irraa bahu takkaa torbaan tokko suuraa irra kaatu. Ayyuu waan akka seedhuun jiru. Suuraa sa'a 24 kaa torbaan tokkoon guddata kaa. Ammallee muyayyoo wayii geemii guyyaa lama booda qabdi si piroofaayilii godhachuudhaaf. Taadaa kakadhee kan irraa waan jijjiiruun feeneefanii. Ani yoo irraa bahe naaf gaariidha. Yoo bahes naaf waan bareeda. Indoom suuraa kaayachuudha yoo bahe waan naaf bareedaana. Ati baatee sa'a lama booda deebuu deemta? Kan fajjiin sa'a afur yoo amma sa'aatiin nu bira lama sa'a afuritti yookaan. Okay, guyyaa sadiif haa du'aa deemi guyyaa sadiif. Guyyaa sadiif. Sa'a 24 nu guddata guyyaan sadii ibsaa. Diddee bar torbaan lama kakattee ati ammaan tana sa'a lamaaf. Torbaan lama hundee torbaan tokko nu guddata wallaa guyyaan sadii nu guddata. Kala sa'a nu guddata guyyaan sadii guys. Okay, dhaggeeffadhu kootu wanni naa kan. Maaree naa kan hin taatu dhiise. Waan walii galee rammeessin. Guyyaa lama jaa jiran guyyaa lama jaa jiran. Guyyaa lama godhe ishee footoo. Bayitu footoo irra kadhu kootu waan tanaa warree asumarraa isaafna. Ay baye taanaan maal godhanii baye taanaan bayaan irraa bahuu diddaa footoo filadhee bar. Baye taanaan baye maal godhuuf inshaallah footoo si kaayaddaan. Baye booda deebi'i. Yaa baye taanaan nan bayaa. Sa'a damee baye bakka baye torbaan tokko suuraa sirra kaatu baye. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya ilmi keessan mangistii fi torbaan takkan kan dhugaa torbaan takkan ni ulfaataa. Naasii jechuun maal jechuudha? Torbaan takkan ni baay'ata. Kalaas baye rakkoon qabu. Baye. Sa'a 24 ibsii wayyuu. Laal dhaggeeffadhaa dhafaate walii gallee mi leencaa miti. Bayi liibirraa bayi bakka. Nin baa'u. Sa'a takka booda deebi'a gaa'is yookaan daqiiqa. Sa'a takka booda maal deebita? Maal jechuu barbaadde? Wanni akkasii. Eegaa. Sa'a takka booda hin deebitu. Wallaan deebi'a irraa bahuudha bar kaayyoo sa'a gana waan jenne qabu irraa bahuudha bas. Sa'a gana waan jenne hin qabnu. Irraa bayaadha. Inshaallah amma gaccufee bahee deebi'uu hin danda'an yoo barbaachisaa irraa bayaadha waan ta'eef nan baya. Tila samara kakatteeti liibii cufeetiin rafaattee ammaan tana deebi'eetiin amma cufee amma bayaadha. Irraa baataadha gaa'is akkasiin siin jirtan irraa baataadha irraa bayaadha. Irraa bayaa kun amma gaccufee irraa bayaa fedhu daqiiqa 30 booda deebi'a fedhu sa'a 3 booda deebi'a fedhu sa'a 4 booda deebi'a fedhu inshaallah boru deebi'a. Akkanatti tole irraa bayuun waadaadha kunoo bahee. No, wanni akkas zamaan jirtu waliif galla. Wallahi rabbiin sin dhiisu arafaate. Wallahi lazim yoo kakkan. Rabbiin hin dhiisu maal inni ibsaa irraa baataadha miti. Okay irraa baya ka nama ilaali. Suuraa si kaachuu. Wallahi asli waliinuu gisee taphannu suuraa waan akka suuraa nama profaayilii kaachuu jibbuun qabu. Ka geemitu kaachuu hin jaaladhu profaayilii namaa jechuudha. Maaliif ani irra caalaa suuraa kan kootii fi maqaa kiyyaan na beekan. Maqaa kiyyaa fi suuraa kiyya jijjiiru. Wallahi wattirlaa irraa baanee rafnaa waliin jenne dhaggeeffadha. Yoo ati namoota nan rafaan. Rafnaan maal inni? Rafnaani yoon ati namoote an liibirraa beetin rafa. Yoon ansi moo liibirraa ati baatee rafta. Yoo leenca xiqqaa argannee waliin jenne. Rafnaa. Hayi. Tabiraa fide ka ammoo. Irraa baanaadha ibsaadha. Irraa baata eegalu. Akkas jettee kakattee ati mee akkas jeetin kakadhe jee kakadhu. Maal yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe laayivii gisee asii baate seentee laaluu hin dandeetta. Wallahi irraa baataadha irraa bahaadha. Namni akkatti wal sabuun garuu haadha faate akkanaa dhugaan. Akkanaa dhugaan. Mee warri isa jalaa jechuudha anaafis irra ginaati qarbii teessaniif ragaa irraa bayaadha moo irraa bayee hin deebi'u ni rafaadha. Dhugaa irraa laala kaya wallahi boruun deebi'aa jetti. Wallahi akkas jabu jira wallahi. Boruu jettee filiis bahi. Akkas jettee wallahi lazim boruu jettee wallahi lazim. Amma odana taate nama kirkiriin godhu takka waan biraa qayyarin jaanii yoo naa qayyarte. Qoy. Irraa beetiin rafaa jettee wallahi lazim hin oolaa. Irraa beetiin rafaa jettee sa'a 24. Anatu jedhe laal waan an jedhe dhaggeeffadhu waan an jedhe maal jedhe laal. Dhaggeeffadhu anatu maal jedhe laal waan an jedhe dhagaye. Irraa bayaa jedhe laal irraa bayaa. Irraa bayeetiyyuu rafaa yoo barbaachisaa ta'ee jedhe. Anatu ijoollee tiyyaan jedhe. Irraa bayaa yoo baay'inaan rafaa iyyuu jedhe. Anatu jedhe malee piroomiisa jidduu kiyyaa kan kee jiru irraa baanaa qofa. Irraa bayaa irraa baataa qofa. Piroomiisni jidduu kan koo jiru jechuudha.
kan keetiif kiyya jiru. Okay, amma sanatti Irraa dhiise. bahee rafaan waan ofii kiyyaa jedhe. Waliigalle yoo waliigaluun tu didde guyyaa lamaaf profaayila kaadhu. Ibsaa jedhee bar. Irraa bayaadhaa miti. Waadaan kiyya kan kee irraa bayaadha. Wallaahi jedhe san guutuudhaaf kun irraa ba'a. San booda gizee akkam deebita? Sa'aanatti tole deebi'a. Sa'aanatti tole. Inshaallah iftaan haa ta'u. Sa'aanatti tole. Daqiiqaa 30 booda yoo deebite amma tun irraa bahuu jedhamti re'aa haadha faate. Ibsaa sa'aatii sammuu kee na hayyame. Taadaa irraa bahuudhaan bar. Takka nama. No irraa bahuun akkasiin jirtu dhaggeeffadha haasoo akkanaa dhiisi wal sobuun hin barbaachisu. Irraa bahuun akkasiin jirtu. Profaayila kiyya guyyaa lamaaf faate bas khalaas dhiisi. Profaayila guyyaa lamaaf faate jedhu. Alaa profaayilii guyyaa lama of laata. Wallaahi guyyaa sa'aatii 24 ibsi kaadha. Sa'aatii 24 tu si jamir guyyaa lama jechuudha. Maal jechuudhaati? Sa'aan 12 guyyaa tokko. Sa'aan 24 tu guyyaa lama. Akkam jechuu barbaadde si haadha faate? Eegaa halkaniif guyyaadha barmaan kan. Akka fi barbaadde san malee hin ta'u? Habiibi halkaniif guyyaadha bar sa'aatii 24 jechuun halkan takkaa fi guyyaa tokko bar. Okay, haa akkasuma haa ta'u irrumaa ba'e ammumaan tana haa dhol deebi ammumaan tana. Ammumaan tana irra haa dhol deebi. Mana afaan Oromoon beenne moo isa afaan Oromoon beenne gaa'e? Isa afaan Oromoon beenne. Wallaahi cufee baanaan profaayilii kan keen kaayadhu waadaadha. Profaayilii cufee baanaan. Haa mobaayila biraatiin kaadhu kaa mobaayila biraatiin. Wallaahitti amantaa? Wallaahi. Bas. Odo wallaahi beekti wallaahi walirraa beekne irraan baa waliin jenne. Kalaas kun irraan bayaa saa barbaade deebi'a baay. Affaar. Guyyaa sadiif na kaa'atta. Ofii qaxxaamta. Allamaaf si kaayadhaa suguwaan biraati. Garuu guyyaa sadii profaayilii na badhattee deemte. Duuba waan ati jettu hin dhageessu bara. Laa waan anjoo hin dhageessu baraati. Zayitiin haganaa jira. Haga jirtu tana isin naqee tana fitti namfita. No. Sadii siin jedhe ibsa laal. Waan dubbatanii du'anii mee sadii siin jedhe sadii naqatte. Haadha faate zayitii tana akkamitti nafitti akkatti gannaqa. Dhaabbattee akkasitti akka naqatti jettee dhaabbattee akkasii ofiif gannatta. Huccuu tanarra kan Sadii siin jedhe sadii waan uffataniif waan dubbatanii du'an ishee habiibi. Yookaan ammoo rakkoon qabu. Profaayilii guyyaa sadiif na kaadhu maal anuu si kaataan jiru maa anis Oromoo atis Oromoodha maa. Wanni balaa fide maaltu jiru. Disa awal zayitii akkasitti naqatura wallaahi du'uun haa jira keenya maal no wallaahi. Ishiin beekaa fana fiddemi. Naqina nyetta si naanaati ati zayitii si dhufee narraa dhiqaa naanaati rabbii sun sodaadhuti zayitii naqina nyetta si dhufee narraa dhiqaa. Woy. Naanuti maal taate lubbuwaan siyyuu si kaayadha maan rakkoo qabaa biifti. Zayitii naqadhu naan jetti bar zayitii akkamitti naqadhamee naanaati mee siin narraa dhiqaamee dhugaa mee qofa naa himaami. Haa na. Rabbii sun sodaadha wallaahi lazii. Naanaatiin faliif gooti malee namni agarsiin na jaalatu hin jiru qallaaliin nan jaalatu. Barfetanaa argee barfetanaa. Lameenuu farfaala irraa wal qabnaa baramu. Guyyaa ati agati irra kaatteef anis irra kaadha bas wanni biraa kirkiritti akka hin jiru dhageesse. Wallaahi ibsaa guyyaa agati kaattee wanni jedhu hin jiru laal kun qixaati sun kawaadaati. Guyyaa sadi kaattaa guyyaa sadi kaatta. Shan siin jechuudha beekanama silaa shan siin jechuu danda'a birqixaatii waan barbaade si qaxxa'uu danda'a gati ta'eef. Sadi na kaattaa sadi kaadhu. Barseetti naqadha jedhu qofa hunda baafata. Kanaaf jennaan maqaa kan kee kana guutuu jijjiiri. Ati ni jijjiirta maqaa sheer naa godhamee jiran. Sheer naa godha rabbii sinuu sodaadhaati. Maal abriin tun? Maqaa qayyartaa. Maal nugus abaran nugus lisna nyuko. Deeb nugus jedha maan kamiin wannoo argite ati nugus jedha nugusiin kee abatu cilfaa. Takkaaf takka ati kan akkamat qabadhu. Maaliif ija jiru hin fatteem? Anna mana jala barreessaa koomentii isaa wannoo koomentii neegatiivii barreessaa jira se'ee dubbise. Yoon qayyaran nama deemin footoo kaa dhugaatis gabbuunin lameenuu footoo kaannee deebina. Obboleessa kiyya sooma salaataan si kakadheeti maal taate maal inni silaa? Anis nan kaadhaatis kaatame gabbuunitti kaannee deebina bas. Dhageeffadhu akka asirraa buuteen profaayilii irratti na laali akka asirraa bu'een profaayilii irratti laala. Sii ta'ee? Okay. Tamin irratti kaadhataa. Lakki balaa kana hundaan fedhu yoo jette waliin gubuus ni dandeessa. Kun qixaatii shanaffaa. Lakki balaa kana hundaan fedhootti waliin gubullee ni dandeessa. Waliin gubuu. Ani karaa hundattuu hayyamamtu. Jechuun balaa akkasii cinqaa akkasii qabu ani ilaala. Akkas gowwaana wannoodha.
Waliin gubii. Waliin gubuu dhiisna naati. Bara jaarraa kaan isaanis ani isaa kaadhe yoo na kaata maal. Wallahi takka profaayilii nan kaayane takka. Haga ammaa ta'u profaayilii kaatte inshallah yoo fuutee paaltazar narra hiite malee. Wallahi. Fuutee paaltazarii kana fidee wal bira hidhe. Inshallah ana paaltazar maaltu waliif fide. Okay, waliin gubnayyee. Waliin gubnayyee haadha faate. Ishi? Kalaas. Abbo rabbiin cinqaa isinirraa haa buusu faamilii. Wallahi. Ani simbootii maal akka jedhu hin beeku. Ish ambar tura sanii bara guduraa san silaa moo'usan bum jee kutuun qabaa bara. Ishi haadha faate ammaan tan. Waada inkijibillaa dhaggeeffadhu ishee akka ammaa kanatti. Yaa habibi waadaa mibbal kacarrasa. Gabbaatiin rafta ni rafnaatis ni rafta. Yoo namoota ni rafa yoo asimoo ni rafta. No, promise akkasiin seenu. Qixaatiidha promise akkasiin seenu habibi. Simbooti yalaal. Sa'aatiin kun sa'aatii leeliiti. Wallaahi garaa irraa du'aa itti godha. Garaa irraa. Sodee. Cinqaa sirra jirtu hunda rabbiin sirraa haa kaasu. Tanamni sirra kaaye. Hin dandeettu namni sirra kaaye hundi wallaahi yoo dhulallee taate dhalaallee taate sin beeku. Rabbiin sirraa haa kaasu. Addunyaatti illee akiratti illee si haa bareeddu. Waan biraa hin jedhu ani wallaahi. Karama hundatti rabbi si haa bareechu. Akkasuma jechuudha. Gurraacha keessa adiidha. Rabbiin adii si haa godhu sillee. Wallaahi hedduu galatooma. Warroonni taaf gootan kooppilinki gootan. Naa wajji cannaqamaa turtan. No have word my family. Jechan isiniin ibsuun qabu. Abshir jara kanya wallahi isinillee galatooma. Nyaadhamuun isinuma irti nyaatuun isinuma irti. Wallahi jechuma ittiin Badinan godhe dura san ilaal. Dura taphannee meeshaan boodan kutuudha. Hagana naa waliin cinqamtanii adda. Hagana naa waliin cannaqamtanii si obar. Wallahi jala kana ta'anii bar. Uff sillaallu nuti hin baana nuti maal taana nuti ofi cannaqamanii faamiliin kiyya bar. Share godhama jiran. Share godha jara kanya. Please share godha. Share godha please. Ganda jaalalaa magaalaan hulaa dura. Deema namni tokko. Warri mana kiyyaa wallaahi akkas hin jenne garuu warri mana sanii mana jibbitan dhabama rabbis naa godhu wallaahi lazim. Mootu laal koomentii takkitti badduun argitu wallaahi. Wallaahi akkamitti akkas jan nuti sin laallu anamma irraan kaadha kan hin jee waan takkan jenne kam jarre. Maal chisma irraan kaadha. Abu Muraad irraan kaadha maal inni. Manfasi hamaa keessa jirti naante. Giibsara taate asil. Arani gaal bakka macarashara nu nyaatanii barjar. Wayna naati. Na gargaara namni biraa hin jirtanii. Eessan dhufanii eessa dhufan kuma saddeeggaanii ballaa. Wayyoo miyyoo qurxummii bishaan keessaa fitti eekam. Kan jedhu sila naanaati kennaara moo giibsi nama biroo diyaaspoora kennaara. Naannatti Ameerikaa deemtee. Taimiin egaa. Shaka. Nante. Shaka. Aramiyyoo taimiin gidhaa qooyi bocara sharan nu nyaatu ani. Family taap godha. Warri taaptaapidha meetis. Warri taaptaapidha. Shaka kau galatoon. Guys, warri taaptaapi meetis. Please namni biraa jala jirtan. Namni biraa jala jirtan Shaka naanaati follow naa godha. Guys, warri taaptaapi meet warri taaptaapidha. Nama 400 jira bar. Top 1 top 2. Nama 400. Miyyoo. Hey.
Kun immoo naanaatii miti. Wallaahi kun naanaatii miti. Guys, nama 400 jira, please. Kun naanaatii miti. Yaa kun naanaatii miti. Deengadda